kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota haadha kootu akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kudha galata rabbii baga jiraattanii akkasumas immoo warroonni koomentii naa barreessitanii laayikii naa gochaa jirtanii sabskraabii naa gochaa jirtanii hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo viidiyoon gadda waa'ee meeshaa irratti hojjedhee gadhiisee irratti yaada baay'inaa kaasaa jirtu hedduu tokko galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Namoonni meeshaa maraan hojjedhu meeshaa makana nu waraabinaan jettanii hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Anis yaada keessan isiniif hin guuta isiniif waraabaa isiniin jechuun barbaada. Sa'aatiin firii ta'utti yeroo boqonnaa argadhutti deemee isiniif waraabaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo isinii bituu nan danda'a isiniin jedheen jira. Sanarraan immoo gatii TV isiniif fidee dhufee TV'n har'a sadarkaa qaba. Footoo isaa isiniif hin maxxansa yookaan immoo viidiyoo gara dudduubaatti isiniif hin kaa'a. Ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Mucaan tokko kaleessa maallagooti akka mucattitti namoonni akka nan goone kan isinitti jira jechuudha. Mucaan tokko kaleessa maallaan jetti TVdhaa fi firiijinaa bitinaan jettee saniin booddee anis immoo tole jedhee qaalii ishee guutee deemeetanii gatii walii galuu dhaqe jechuudha. Osoo gatii walii hin galin immoo birri meeqa akka ta'e hin beeku yookaan dabaluu danda'a yookaan immoo qannasuu danda'a. Saniin booddee birri meeqa akka ta'e hin beeku dhaqee gaafadheetan sitti maa yoo sii ta'e hin fudhattaa yoo sii ta'uu baate immoo hin dhiistaa jedheeni deeme jechuudha. Akkuma mucayyoo ishee duraan bitee argitanii jirtu. Saniin booddee gaafa hin deemu dhaqee gatii kana hin dabalanii jechuudha sapheen gaddaarra. Maaliif jarrillee xiqqoo na baranii jiru waan ta'eef dambanyaalee na baranii hin dabalee naan jedhan inni kunii fi inni suni guyyaarra dabalaa deema. Gabaanii har'aa fi tokko miti naan jedhan gatii natti dabalanii saniin booddee didee karakkara isuma dheengaddaa yoo naa laattanii naa kennaa TV kana 60,000 yoo naa laattanii naa kennaa 60,000 naa laattan taanaan immoo dhiisaa iddoo biraan deemee barbaada hin jedheeni. Saniin booddee tole jedhanii walii gallee TV kana birri ni ganar kan jiru beeki. Birri natti hin ergine mucayyoon gatii walii gallee walii bareetanii ganaa birri ergisiisa. Birriin harkarra si jiraayi birri erguun dandeessaayi booddee akka rakkanne achi ga'ee jennaani. Rakkoon qabu amma obboleettii koo dabarsa. Obboleettiin koo ulfataatee jirti silaa naa bitti turte achiis immoo naa gaafatte 70,000 jedhanii naan jette bakka itti fe'amu sanaa. Asuma magaalaa Finfinnee keessa achi 70,000 jedhanii ergisi biraa 60,000 ta'e bakka isanaa bittanaan jettee footoo sanatti ergite anis viidiyoo waraabee ergee fi footoo isaaf ergeeni naa ta'a bareedaadha jettee bifa isaallee ilaallatte jechuudha. Saniin booddee gatii waliigallee waan hundumaa gatiin ittiin fe'amus waliigallee as keessa kan inni ittiin fe'amu xiqqoo asirraa ba'ee jira jechuudha. Askoo jedhama maqicha maqaa mucayyoollee hin dha'u sagalee iseellee hin maxxansu jechuudha maaliif hin barbaachisu waan ta'eef. Saniin booddee maallagooti askoodha. Obboleettiin koo naa bituu hin dandeessu jette ulfaa. Sanirraa immoo dhattee gaafatte jennaani TV'n 40,000 jedhanii jette. Firiijiin immoo 70,000 jedhanii jette. Sanii fi ammati TVdhaa fi firiijinaa bittaa naan jette. Gaafa naqee TV gaafadhu TV'n 55,000 waan hundi isaa oriijinaala tokkoffaan isaa jechuudha. Maqaa qaba ijoolleen waa'ee TV beektan maqaa TV beektanii hin beektu ani walii isaan beeku TV'n TV maa ta'u malee oriijinaala forjidii isaa adda baasee hin beeku jechuudha. Yoo nama gaafadhee nama beeku fudhadhee dhaqee ilaale malee jechuudha. Saniin booddee gaafa dhannee gaafannu tokko 55,000 jedhe tokko immoo 47,000 jedhe tokko immoo 45,000 jedhe. TV kanaayyuu sadarkaa sadansaa jechuudha gatii sadii natti himee jechuudha. Kana keessaa karakkartee fudhachuu dandeessaa jedhe. Hundisaayyuu gaariidha garuu irra caalaa kan qulqullina qabu irra caalaa kan waa hundumaa bulutoosii yuutuubii irratti dabarsitee ilaalu waa hundumaa kan hojjetu kowwaasiifaa minaan jedhe jechuudha. Footoo isaa isiniif hin maxxansaa isaa saniin booddee footoo isaa ilaaltu akkas naan jedhe namtichi. Saniin booddee TV'n akkana jedhanii maal wayyaan jedheen lakkii achoo 40,000 jedhanii TV achumaan bitadhaa isuma kana firiijii manaa fe'i bakka naan jette. Saniin booddee tole jennee walii gallee jarri immoo makiinaa qabu warra masuuqii gurguddaa amma firiijii kana faa
intini maani soofaa faa kana gurguranii makiinaa isaaniitiitu magaalaa Finfinnee keessa taananii makiinaa isaaniitiinitu birrii fudhatanii isin geessu jechuudha. Makiinaa barbaaduuf ganaa silkii dawwaltee rakkattuu jechuudha. Ofii qabu makiinaa mataa isaanii qabu. Saniin booddee makiinaa isaanii sanarratti 3,000 kaffaltaa naan jedhan. 4,000 naan jedhee jennaanii eessa naan jedhee iddoon isaa hin beeka namtichi. Ani faabirikaa burcuqqooti naan jedhe askoodhaan jedheeni yenna faabirikaa burcuqqoo bira miti naan jedhe 4,000 malee hin deemu naan jedhe lakki 4,000 miti jedheeni karakkaree fi saniin booddee 3,000 jedhe 3,000 walii gallee 3,000 jedhe sii ta'aayii hin jedhee mucayyoodha. Wanti itti amantee siif sii ta'a jettu naaf ta'a naan jettee saniin booddee baqa birrii ergadhu siifaa deemu duukaan sii bu'aa hin jedheen duukaan sii deemaa. Natti ergadhu yookaan immoo obboleessa koon duukaa sii buusaan jedheen. Saniin booddee ishinaan jettee obboleettii koon gaafadha naan jette. Gaafadhuun jedheen. Maallaan jettee obboleettiin ishee natti dawwalte. Bakka jirtu sanaa suuqichumaa dhufnee fudhannaa bakka isaanitti himii naan jette. Ishii rakkoon qabu dhuftanii fudhattanis isinii fidusi. Tokkuma rakkoo hin qabu. Kottaa fudhadhaa rakkoon qabu jedheen bootaasaa itti hime bakka akkasiiti kottaayin jedheen. Achumarraan ishinaan jette. Maqaa firiijichaa natti himii naan jette. Maqaa firiijichaa immoo barra footoo kaaseen jira footoorra jira maqaa isaan qabanneen. Maqaa qabannis firiijinis maqaa qaba. Anis maqaa isaa maalitti isin beekaree ani leetira isaa bichaan beeka. Achumarraan maqaa sanatti mennaan maqaa isaa narkaa bade waan isaa footoorra laali footoo mucayyoodha ergeen jira jedheen mucayyittiidha footoo ergee jira viidiyoo ergeen jira achirra laaleen saniin booddee ilaalteetti hin laallee hin beeku obboleettiin keeshi bakka hin dhufna naan jettee mucayyoon keesheen biyya laa teessee naa ilaali naan jettu bakka obboleettii kootti himeen jira obboleettiin koo dhuftee naaf huccuu hin dandeessi yookaan immoo ati firiijii kana fedhiitii geessi gaafati geessite jettu birrii sii kaffallanaan jette. Akka waan inni suuqii kootii fuudhee akka waan inni suuqii kiyyaa fuudhee geessee gurgurachaa jiru. Fedhii naan jedhanii otoo birrii hin kaffalin firiijii fiddeetu birrii fudhattaa. Maal jechuu sammuun inti keessa akkamitti yaada? Maal akkamittiin jedheen maal kan kootiin jedheen suuqii abbaa kootiitiin fuudhamoo suuqiin kan kooti moo isinii biteetan birrii kaffaleetanii bitee isinii fida malee maal akkamitti jennaan maalirra jetti akkamittiinitu birrii amananii namatti kennu bara siyaanaa birrii amananii namatti kennuure maal haadha okko birrii 60 birrii 63 sitti amanee kennaare maleessa barri siyaanaa nama namu barri badeeranaan hin jettu mucayyoon. Birri 63 jalaa fudhattee baddi sabboontuun giiftii koo sagaleen hin deemifneef dhugaa rabbi birri 63 jalaa fudhattee baddi sabboontuun. Ammatu amala qabaatanii kan kootiin biteeyyuu isiniin geessaan kan kootiin birri koo baasee jechuudha. Otoo amalaan dubbatte illee haa ta'u isheen garuu nama dadhabde namni miidiyaa irra si jammar nama natu sina tana zeete. Maal sitti fakkaadha gaafa na laaltu hattuu sitti fakkaadha subhaanallah wallahi rabbi si haa qajeelchu rabbillee siif haa dhiisu maaliif jennaani yeroo kanatti fudhattee haasaa ishee wajjin haasa'u yoo hojii meeqan hojjedhaani amma naqee isa gaafadhu yoo hojii meeqan hojjedhaani 63 nyaachuu miti ani iyyuu dabarsee sii kennuu nan danda'a jechuudha. Ammatuu maallaqa of harkaan qabu sabboontuu koo gaafatu hojjedhee sii kennaa naa kenni gaafa akkasii sii kenna jette ani bifa kee beekii maal kee beekii fuudhee sii kennaa jechuudha. Rabbitti amanee jechuudha. Gaafa waa namatti laatan rabbitti amanaa kennaa malee nama sana amantanii hin kennina. Rabbitti kennaa. Dhugaa rabbii ani mee gaafani ashaa qodaa ajachiifadhee hin beektu meeshaan gashee jechuudha. Gaafani ajachiifadhee ji'a ja'a jedheen birrii irratti walitti qabu jalqabe. Ilaali 2,500 hojjedha. Damoosa koo jechuudha. Isarraan iyyuu immoo itti dabalee birrii san harka jiru itti dabaleetanii meeshaa kana galchee jechuudha. Birrii ji'a ja'am damoosan fudhadhu ittiin dabarsa. Ji'a ja'an damoosan fudhadhu ashaamatti dabarsa. Qibaatii tokko keessaan bitadhu amma meeshaa gashuutti jechuudha.
argite gaafa meeshaan sun guyyaa meeshaan sun fe'amu birrii 70,000 qofa barreesse kun ragaadhaaf barreeffadhee qaba birrii 70,000 kan kanaa achi meeshaan koo birrii 450 galee jechuudha ilaal 400 ishee harkatti amane ji'a ja'a guutuu taa'e Ashaan beeku miidiyaa irratti hin beeka maalummaa isheen beeku miidiyaa irratti viidiyoo waraabdiini beeka argite birrii amman itti kenne meeshaa kana hojjisiifadhe meeshaan mu guyyaa tokko viidiyoo waraabdina argite hin beektu guyyaa tokko meeshaan kee kana haala kanaan sii deemaa jira meeshaan kee asirra ga'ee xaawulaan kee akkatti hojjetamaa jiratte guyyaa tokko viidiyoo naan waraabne guyyaa tokko la dhugaa rabbii na dhaggeeffachuu dandeessi ragaadha guyyaa tokko viidiyoo naan waraabdee hin beektu Ashaan ani garuu jechuudha itti amanee birrii amma kana kennee isheen amanamummaadhaan na ergite na hojjisiiftee jechuudha hin caqacannes maaf rabbitti hin kenne ka wanti isin rabbitti kennitanii inuma milkaa'aa jechuu kanaafiyyuu hin sassatina yoo meeshaa bitachuu barbaaddanii meeshaa gatii haqeessinii gaafadhaa birrii achokkaa yeruma sana dabarsitu biyya obbolaa keessanii biratti ergaatii saniin booddee obbolaan keessan fuudhanii achokkaan irratti dabarsu jechuudha maaf biyya alaa teessanii achokkaa erguu hin dandeessan waan ta'eef saniifi jechuudha kanuma na haasa'uu dhufee amanamummaadhaanii yookaan immoo gaafa waa gootanii gaafa waa namatti amantanii laattanii rabbitti kenna ilma namaa miti rabbitti kenna yaa rabbii keessatti kenne akka beektu godhi jedhaatii du'aa godhadha dhugaa rabbii kanaaf mucaan akka na gooteef isiniin jedha viidiyoo baay'ee naasa'u waan na dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa baay'ee dura birrii meeshaa walii gallee birrii nagaa gaafan jedhu achokkaayii yeruma sana dabarsituu jechuudha tuman suuqii sana keessa jiru akkasinitti isiniif agalu warri meeshaa bitachuu barbaaddanii TV immoo asirratti isinii maxxansaa dudduuba isaatti ilaala.